nama dhageettan hin qabdan. Hundi isaa wallaalaa hoolaa eegu. Gaala eegu malee beekan tokko hin jiru. Agarree jirra jechuudha. Haala bushaa kilabu. Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota ilmaan Oromoo akkamitti nagaa fayyaa keessanii nageenyi kan koo kan kabajaa fi jaalalaa iddomaa fi bakka jirtan sinifaatoo jecha egaan kabajamtoota daawwattoota keenya samuuna kana yookaan immoo tibba kana haala jechuun danda'amutti baatilee lama yookaan immoo baay'ee tokkoof walakkaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii dagatanii eenyummaa isaanii dagatanii ofii isaaniitti yeroo wal nyaatan argaa jirra. Keessattuu mootu guyyaa lama sadii kana afurii kana ajandaan kuni gochi kuni baay'ee keessa darbee kan nama jibbisiisu ta'ee jira jechuudha. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf waan kana irraa dubbachuu hin barbaanne maaliif ilmi namaa gaaf tokko waa wahii irraa gaaf dubbatu tarii saayidii wahii qabatee dubbata yookaan immoo jechoota isaa san keessatti dogoggora wahii uuma waan ta'eef dogoggora san waa wahii dubbadhee dogoggora uumee uummata kana gidduutti hadhaa facaasuu irra uummanni kun wal dhiisuu dandahanii cal'ifnee laaluu wayyaa ofii isaaniitiyyuu gorfamanii dhiisuu dandahanii badii kanarraa dhaabbachuu danda'anii jennee cal'ifnee turre. Haa ta'u garuu amma gochi amma raawwatamaa jiru Saa'udii keessatti gochi callisanii illee osoo hin taane gocha baay'ee tokko gaafisitti uumuu fi siraa jessu jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti jaarraa 21 keessa Oromoon Oromummaa isaa dhiisee uummanni Oromoo waan nama gaddisiisu duraan biyya Saa'udii keessatti karaa Saa'udii kanatti wanti ta'u Oromoo fi saba biraa Tigree, Amaara waan garaagaraa kana malee Oromoo fi Oromoon akkatti wal miitechuu hin dhageenye jechuudha. Kuni kan jalqabaate obboleeyyaan. Kuni kan jalqabaate jechuu hin danda'amu. Haa ta'u yeroo tokko namni karaa irratti wayita deemu namni obboleessa walitti ni bu'a. Namni karaa keessatti wal loluu danda'a, wal jireenya keessatti wal loluu danda'a. Yeroo tokko namni walumatti bu'a. Garuu immoo bifa kanaan ol bahee Oromummaa dagatamee, Islaamummaan dagatamee, shahaadaa maqaa ganda isaatiin ka walloo maqaa wallootiin ka arsii maqaa arsiitiin yoo wal qabsiisu argaa jirra jechuudha. Gochi kun eegalee baatii tokkoof walakkaa yookaan immoo gara baatii lamaati. Mucaa Oromoo qabanii ilma arsii qabanii birrii riyaala 30,000 eegaafatanii booda waan san akka waan Amaarri godhe dhimma san keessatti ijoollee walloo ka dhugaadhaan Amaaratu waan kana godhe jedhanii aarsaa kafalee hedduu ture. Garuu immoo amma ani kana ajaa'ibe ijoollee walloo lola kana dhaabaa hennaa warra dhaaburre isaanii jechuudha. Tiktaakii gubbatti kadhatamaa jiran jaarsi karaa garaagaraatiin kadhataa jira dhaaburre lola kana. Obboleeyyan kiyya ijoollee walloo Oromummaan isin kaleessa walloo keessatti akkasii Amaara wajjin aarsaa kafalaa turtan sun Oromummaa kana Oromummaan isin diinan waggaa 100 meeqa wal waraanee turtan sun Oromummaa amma akkanatti ilmaan Oromoo rakkataa miskiina haadhaaf abbaa isaa biraa waan qoonqoo isaa dalagachuuf manaa bahe ittiin ajjeeftan kana Oromummaan keessa. Oromoon arsii maal isin godhe addatti Oromoo biraa keessa kaleessa gaafa rakkoo isin raafe hin hafne gaafa bal'oo isin raafe hin hafne isin wajji dhaabbatee isin wajji boohee waan qabuun isin bira dhaabbataa ture jechuudha. Har'a sun hundi dagatamee nama miskiina miidiyaa kana gubbatti namni arsii bakka bu'ee walloo arrabsu hin jiru. Miidiyaa kana gubbatti namni walloo bakka bu'ee arsii arrabsu hin jiru. Garuu namni takkaa lama fooloo guddifachuufis haa ta'u viyuu argatuufis haa ta'u suusii arrabas qabaachuu haa ta'u danda'a gabbahee kutaa wahii yoo arrabse miskiinni karaa deemu ka humaan beeyne karatti qabamee bifa kanaan yoo dararamu dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf viidiyoo waan sanii isinitti agarsiisuu hin barbaadu. Maaliif laaluufuu nama suukanneessa viidiyoo gochi kunniin raawwatamaa jiru jechuudha. Inni guddaan dabbare maa inni ijoolleen suni maqaa dhabuu fi amantaa Islaamaa himatanii dhiira akka wal gudeedu dirqisiisanii jechuudha. Maal aboo kana subhaanallahi xiqqeenni kaa gana gahe kun dhiirummaadha. Dhiirummaa taate deemaa galaati habashaadhaan wal lola faannoo uummata nagaa fixxu wal lola deemati biyya galaati yoo barbaadda. Dhugaa Rabbii dubba maal namni tokko akkamitti dhiira wal qunnamee jedhee dirqisiisee dhiira akkas godhaaboo akkamitti dhiira miidiyaa gubbatti gudeedi jettan subhaanallah maal isiniin jedhan Rabbiin sodaattan eshi tuma isin tumanii tuma yoo sayillee ka ta'u taate obboleewwan kiyya namni waa wahii godhu sababa qabaachuu qaba. Lafumaa kaatee nama tumuu nama arrabsuun waa wahii gochuun sababaan malee nama birattis Rabbi birattis qaanyii guddaadha jechuudha. Garuma wannuma jettu amma waan kanaaf fakkeenyaaf gochi amma Saa'udii keessatti raawwatamaa jiru kanaaf sababammaan ati dhiyeessitee gocha kana yookaan dhiifama itti argattu dhiifamaas barbaaduu dandeetta.
barbaaduu dhabus dandeettaa hin beeku san namni waan kana godhaa jirtu jechuudha. Ijoolleen kaleessa Saa'udii Riyaadiin keessatti gurbaa abdii jedhanii mucaa walloo ka'an madhabsiise kun kaleessa Saa'udii keessatti ilma isaa jaartii irratti gattee waan ananiin bitu dhabee mallaqa guuree fi kature ijoollee teen ijoollee Arsiiti. Kaleessa gaafa uummanni walloo Ramadana keessa faandoodhaan tumamee ajjeefameetiin hin jedhe namni tiktaak kana gubbatti mana banatee birrii miileelan guure ijoollee teen sini galee kakana godhaniif immoo maayin waan ati walloo taate osoo hin taane waan ati Oromoo taate fi obboleessa kiyya ka achitti miidhamaa jiru sun haadha kiyya obboleessa kiyya abbaa kiyya waan jedheef atarra kimit san dagattee sanuu dhiisuma fedhe yoo haa ta'u nama si arrabsu miidiyaa kana gubbatti ani fakkeenya fakka tamaamitti gabbahee kutaa walloo yoo arrabse Arsii bakka bu'eeti miti dandeettu dhuftee narraa kafalachuu dadhabdummoo atillee karaa ani ittiin si lolaa jiru san innaan loluu malee gabbaatee nama nagaa miskiina karaa deemu ka homa takka hin beeyne obboleessi kiyya ani wallaahi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kuni maraatuma keessallee jibbama keessallee hammeenya keessallee aboo Minilikuyyuu dhiira miidiyaa gubbatti fidee dhiira waliin gudeessine dirqiidhaan si galee kun immoo hammeenya keessallee jibba keessallee garee guruppii ijoollee nama lamaa sadii isin arrabsituuf jecha guruppii nama 1,000 hiitanii arusii bakka agartanitti ajjeesaa biyyee nyaachisaa mallaa kafalchiisaa hawwalchisaa jechuun maayin Arsiin maal see godha obboleessa kiyya Arsii bar ummata miiliyoona meeqatu biyya jira ka waan kana quban qaba miskiin har ati qabdee akka dhiira nama 20 nama tokko qabdee irra dhaadatu kun irraa of jejju kun quban qabu waan ateetu kan quban qabu karaa deemaa jira riskii ofii barbaadatu biyyaa bahe maatii isaa dhiisee haadha isaa dhiisee aarsaa meeqa obboleeyyan kiyya ka karaa kanattuyyuu Saa'udii yoo deemtan Somaaliyaa keessatti miidhamtee Yaman keessatti miidhamtee gaara Saa'udii keessatti miidhamtee gaafa ati gabbuutee waa ra'ee tante eeggachuu jalqabdu miidhaa kana hunda keessummeessitee qaamni kan kee nama kiyya ka ati jettuun ka afaan kan kee dubbatu ka amantii kan kee si wajji qooddatu ka oromummaa si wajjiin qabu dhiini kan kee dararaa oromistatti raawwannu osirratti raawwatu maaluma jettaan kanaan sababuu maaliif dhiyeessita maaliif kana godhe namni kun si galee maaliif kana godhe deebiin isaa tokkoof tokko jiraate jibba hammeenya nama ta'uu dhabuu keessan agarsiisa malee kuni bineensa ta'uu keessan agarsiisa malee kuni si galee Arsii waa dhuftee Amaara wajjisi ajjeeftetii miti yookaan mootu Arsiin kutaa Oromoo keessaa gabbaatee kophatti walloon biraan dhaabbadhu gaafa gargaarsas biraan dhaabbadhu hin jenne walloo haadhumtu hin jenne wallaalaa miidiyaa irraa afaan banu laaltee miskiinoo akkana gootu obboleessi kiyya namni waan kana godhaa jirtu ani hin dhaabbataa fi miti kana dubbataa jiru si galee akkisini horii taatan wallaalaa taatan akkisini nama waa bakka kanatti dhaabbadhu jedhee gad isin dhaabnu hin qabdan agarrii irra jechuudha akkisini girrisa qofa taatan horii qofa akka taatan jechuudha si galee ijoolleen Arsii ta'an waan kana godhaa jirtu jechuudha osoo isin gocha kanarra dhaabbattanii namni tokko dhaabbadhu seeranii dhaabbachuu dandeetti isin garuu wanni maalinni hooloyyii gadi yaatee ilma namaa akka harreetitti tumuu baratte malee nama beekaa tokko kan wanti kun badiidha dhaabbadhu jedhu hin qabdan rakkoon keessan kana nama beekaa tokko wanni kun si galee nam wanni kun badiidha yakka raawwataa jirta ka jedhu dhaabbadhu namni bara wal dhagaa si galee nama dhageettan hin qabdan hundi isaa wallaalaa hoolaa eegu gaala eegu malee beekan tokko hin jiru agarree jirra jechuudha guruppii isi walitti hiitanii dheengadda sagalee keessan dhageeffataa turre jechuudha miidiyaa kana gubbatti agarree artistii jabaa jennuun namni jabaa jennuun hundi keessan Arsii ajjeesaa malee lakki wanti kun dhaabbadhaa badaadha kan jedhu hin jiru miidiyaa kana gubbatti argaa jirtan ijoolleen teenya gocha kana dhaabuudhaaf hagam akka cinqamaa jiran argaa jirtan asliin fo'aan godhaa jiran jechuudha keessan garuu namni tokko baloo yaazoo malee tokko ka wanti kun badiidha dhaabbadhu hin agarree jechuudha kanaafi obboleeyyan keenya ijoollee miskiinni karaa deemtan rabbiin isan haa eegu hundi keessanuyyuu miskiina karaa deemu ka riskii barbaadata manaa bahe ka hamtuu miidiyaa irraa kana quban qabne meeqatu jira girgirri araabsi TikTok irraa oofnu kana YouTube irraa Facebook irraa oofnu kana ka quban qabne ka bilbila hin qabne meeqatu jira sidii galee nama tokko dhiirri tokko akkamitti nama 20 dhiira mucaa qal'aa xiqqaa gas goosan qabee biyyee nyaachisee
dhiira gudee dhiidhaan shahaadaa akkamitti qabsiisa subhaanallah ati akka ofii ashhadu allah ilaha illallah itti akka waan muslima duuba shahaadaa itti achi aantee akka ofii keetiyyuu kafaraa jirtu nagartu ati mucaa sana hin kafarsiifne uf kafarsiifte malee sii galee ala busha kale kanaafi waan kanarraa dhaabbachuun immoo dhaabbachuu baannaan immoo namni isin qabdan kun homaa miti lubbuun namaa numa baati ijoolleen isin har'a gootummaadha nama diidaman nama tokko tumu jechuun mucaan sun goota ta'uu agarsiisa ijoolleen isin qabdan tumaa jirtan sunni jechuudha kanaaf lubbuu nama 5 nama 10 dhibbas ajjeese arsiin hin dhumu habiibi galaan arsiin miliyoona 7 miliyoona 17 kophaa isheetti oromoo miliyoona 60 keessa arsiin kophaa isheetti yoo xiqqaate miliyoona 17 ka waggaa meeqa dura beekamu jechuudha fixuu hin dandeettu garuu immoo wal taazzabuun ilmi namaa akkatti nafu yeroo inni deema yeroon tokko oli yeroon tokko gadi si galee osoo qusattanii gaariidha miskiina karaa deemu rabbiin isin haa eegu hamtuu isinirra haa qabu kawallos kan miskiinummaadhaan karaa deemu rabbi hamtuu sirra haa qabu ka arsis kan miskiinummaadhaan karaa deemtu rabbi sirra haa qabu warra badii raawwataa jiru kana mootu rabbi isin haa balleessu warra dararaa jirtan haadha meeqa imimmaan boochisaa warra jirtan kuni inshallah rabbiin mana keessanitti gadda caalu haa galchabu rabbiin gadda haadha keetii si haadha geessisu namni haadha boochiste ilma isii qabdee Saudi Arabiyaa keessatti haadha isii biyyaa boochisaa jirtu gadda haadha keetii rabbi sitti haa galchabu si galee kanuman siin jira